Atibee obboleetti amma kaa'uun madamiin ta'e asii dhuftee si fudhatti ejansiin wayitariyaa diraa si geggeessu maal jedhee si geggeessi? Achi guddaa dhaqinaan jedhe baasuma kana qabatu beenu naan jedhe achitti dhaabbatanii si eegu suura kee qabatanii naan jedhe. Warri si fudhatu asii baasee si eegas hin jedhee? Suura koo qabatanii miti anu gabbee ilaalee dhagee jechuudha. Asii? Gaafa dhiyeessan madamni yaaloo jechuudha afaan kamiyyuu. Ingiliffaan jaaleerraa. Afaan Ingiliffaan dandeessaa? Basii yaabbadhuutii deemuu. Madamiin suuraa keessan qabatanii suuraa kee qabataniis karaa irratti si eegu waan ta'eef basii kana yaabbadhuutii iddoo akkanaa deeminaan jedhanii anillee tole jedhee tanaan basii kana yaabbadhee dhufe garuu as geenyan nama na fudhatu dhabe kunoo gamma nan dhaabbadhaa homtuu nan fudhanne madaamonni dhufanii paaspoortii kiyya laalatu mana bira darbu ganama manaa ba'e kunoo gamma asuman jira uffata tirfiin qabu kanumaan tokkicha ofirraa qabu kana qofaadha qorris na ajjeese biyya ormaatti. Ashamar kafune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qabaa egaa warroonni mana kiyyaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuu jaalannaa asumaan gara viidiyoo yoon isin dabarsee akkuma argitan obboleettiin keenya kun miskiina akkuma argaa jirtan karaa irratti dhaabbatti jechuudha. Karaa irratti maaliif dhaabbatti maaf akkanatti kophaa ishee dhaabbatti biyya ormaa keessa jechuun keessaniin oolu obboleettiin keenya kun biyyarraa dhuftee haarawaadha afaanis hin beektu reefu biyyarraa dhuftee biiroorraan dhuftee jechuudha biiroorraan dhuftee warri biiroo sun amma gizee jalqaba irratti wanni nani jechuu barbaadu gizee biyyaa ba'anii jechuudha yeroo biyyarraa dhufnu maal jedhu uffanni isin hin barbaachisu omaata akkallee fidattanii hin dhufinaadha jedhanii ijoollee hedduu akka uffata isaan hin fidanne godhanii ijoollee baay'een uffataan asitti rakkachaa jiru jechuudha. Sababbiin isaa madaamonni amma madaamota akka duriitii miti gaafa isaan bira ga'an waan takkallee namaaf hin bitan anis argaa jira ijoollee haarawa dhufaa jiran kana na argu keessaa madaamonni isaan bira yoo ga'an uffata takka ittiin bitanii jechuudha ijoolleen asitti waan uffatan dhabanii rakkatu jechuudha kanaaf warroonni biyya keessaa fiddanii uffata hin fudhattanii hin deebinaa jettanii ijoolleen akka uffata hin qabanne hin godhina isiniin jedha jalqabarratti haa fidatan uffanni isaan fidachuu qaban uffata fufurdaa qorraaf ta'u akkasumas shitii shaarbii uffachuu danda'an shaashii jechuudha iskirbii garagaraa fidatanii haa dhufan keessattuu uffata akka jaaketti gizee qorraa amma kana jarri hin qorratu isheetti hin qorraa hin jedhan garuu ofii isaaniitti kafana dhibba yoo darrabatan sarraatenyaatti hin qorratti hin fakkaatu jechuudha kanaaf adaraa keessan uffata biyyarraa ijoollee nagaa dhufanii asitti haala baratanii mallaquma isaaniitti illee dalagatanii uffata bitachuu sadarkaa irra gaanitti madaamonni uffatatti bitaan jiranii akka uffata fuutanii deemne jettanii akka hin dhoggine isiniin jedha isarratti aansuudhaan seera amma ba'e keessaa seeraan illee argaa jiru keessaa warroonni biiroo maal godhu seetanii bakkuma biiroo san ta'anii ijoollee ni gurguratu jechuudha yeroo gurguratan kana madaamonni biiroo dhufanii hin fudhatan akkamitti fudhatu yoo jettanii ma iddoo madaamisan ni gaafatu madaamni iddoo shinii timti baasii ni jira baasii kana yaabbadhu iddoo akkanaa deemi madaamin achitti dhuftee si fudhatti jedhanii ijoollee ergu jechuudha ijoollee akkanatti ergaa jiran anis ijoollee hedduun beekaa biiroon haarofti seerri haaraa amma ba'ee jiru kun seera baay'ee fokkisaadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf nama afaan hin beekne nama biyya hin beekne tokko haala kanaan deemi jedhanii biyya hin beekne keessa erganii ijoolleen karaa badaa jiru baay'een isaanii akkuma dhufaniin haarawatanii as buuteen isaanis kan dhabamaa jiran ni jiru jechuudha sababbiin isaa amma biyya kana keessa ani mataan koo waggaa 4 biyya Saudi Arabiyaa keessa taa'e jechuudha osoon asii gadi ba'ee garanitti deemu hin beeku bakka makka deemus hin beeku jechuudha biyya Saudi Arabiyaa jedhamtuun beekamale biyya Saudi Arabiyaan kun karaan isaa echaak gara makka qaxxaamuru hin beeku mana kana odoon gadi ba'ee amma wannan barbaadu suuqii wayii bitadhee waas deebi'a odoon jedhee ba'ee suuqiidha waa bitadhee mana kanatti deebi'uu hin danda'u jechuudha sababbiin isaa biyya kanatti dubartiin ala hin deemtu dubartiin akkuma argiteetti manaa gadi hin baatu ani jara wajjinaan ba'a yeroon jara wajjin ba'u makiinadhaan deemna yeroo makiinadhaan deeman immoo karaan namaaf hin milkeeffamu jechuudha
Inna amma isaan madaamonni kan carraan irra fide madaamonni fudhatu kan carraan irra fidne karaa badu jechuudha akkuma obboleettii keenya kana obboleettiin keenya amma ganaman dhufe jettee ganama jalqabdee aga ammaatisti jechuudha as dhaabbatti madaamonni paaspoortii ishii ilaalanii bira darbu malee namni ana madaaminti jedheeni fudhachuuf itti siqees tokkos hin jiru jechuudha. Kanaafuu warri ejjemsu jechuudha viidiyoo kana sheer godha please yoo dhagaame jechuudha yoo hojiin dhabame yoo biyya ormaa keessa dalagaan hin jirre ijoolleen biyyuma keessatti qasiraas ta'u waanuma biyyi ittiin jiraattu dalagatanii haa jiraatanii kan barumsa addaan kutee dhufaa jirutu jira barumsa isaanii itti fufanii haa baratanii ijoollee biyyarraa baaftanii biyya ormaa keessatti intin taphatinaa. Ijoolleen kun haadhaaf abbaa qabu akkuma nu'u jechuudha haati isaanii abbaan isaanii ilmoon kiyya maalirra geeche dhalli ko'echa geeche biyya arabaa deemte jedhu biyya arabaa jedhu malee warri keenya biyya arabaa maal akka ta'e namni beeku hin jiru jechuudha jalqaba nu'u yeroo biyyaa baanu biyya arabaa yoo jedhan biyyuma addaa wayii seena malee biyya arabaa akkana hin seenu jechuudha baay'een keenya miidhamaa kan jirullee haala kanaani jechuudha kanaaf please yoo dandeechanii waan biyya arabaa haala isaa haala hojii isaa waa hunda isaa ijoolletti himaati gara biyya ormaa ergaa yookaan ijoollee asiin geessanii hin rakkisinaa ijoollee baay'ee rakkachaa jiru ijoollee baay'ee rakkoon gurguddaan irra gahaa jira siniin jechuu jaaladha akka mataa kootti jechuudha kanaaf amma obboleettii keenya takka obboleettii jara faamiliyaan hojjedhu kana keessatti fidani jechuudha ergan biiroote ergee ishiin garuu akkasumatti oduma hojjettu akkasanitti waggaa guuttee jirti. Innaa yeroo dhuftu baasiidhaan dhufte jechuudha yeroo jalqaba dhuftu asuu jarruyyuu wallaalanii guyyaa tokko mulu guutuu warra biirootti dawwalaa oolanii haala saniin obboleettii teenya tana arganii fidanii jechuudha. Mindaan isaan kan ittiin gurguratan mindaa 6,500 mindaan garuu ijoollee tanaa kaffalamu 1,000 takka ijoollee afaan hin beekne faa sobanii 800 kan kaffalaniifitu jira dhugaa cubbuu hin sodaatanii jechuudha garuu hojiin isaan hojjetan 800 miti 8,000 oduu namaa kaffalanii jaratu miidhama hin jiru akka mataa kootti hin beektu dalagaa biyya arabaa baay'ee kan ulfaatu baay'ee kan nama miidhu hundi keenyayyuu kana ni beennaa jechuudha. Akkasis sinin jedha hordoftoota kiyyaa kanaafuu jechuudha obboleenni keenya kan akka kiyyaa kan akka keechanii baay'een isaanii obboleewwan keenya jechuudha biyya ormaa keessa faca'anii kan baay'ee rakkachaa jiran seera amma ba'e kanaan hedduun isaanii miidhamaa jiru jechuudha tokkoffaa iddoon mindaa odoo sirraa'ee ani ittiin jira jechuudha mindaan nuti ittiin hojjechaa jirru mindaa madaalawaa miti jechuudha amma hojiin wanti nutti hafeen jiru dalagaa wanti nutti hafeen jiru sirritti dalagannaa sirritti xaarrannaa dalagaa isaanii yoo jenne kinnu hollannee finneeti kaanna madaami yoo nu yaamte lafa hanqannee kaanna wanni nutti hanqate tokko hin jiru garuu mindaan nutti hanqateera an akka mataa kootti mindaan kunni takka gahaa miti warroota afaan hin beekneef 800 jedhu gahaa miti takka jechuudha ati afaan hin beektu hojiin beektu jedhanii wanni achi ishii dheeban hin jiru ji'a 2 ji'a 3 keessatti dalagaa guutuu barsiisanii itti kennu jechuudha kanaaf warroota afaan hin beekneef 400 500 odoo dhufanii an akka mataa kootitti miidhamaan jara osoo hin taane nu waan ta'eef jarri ni miidhamu jedhu jechuudha manni jara mana akka Itoophiyaa kutaa takka kutaa lamaa miti jechuudha manni nuti guyyaa guutuu qulqulleessaa oollu kun odoo akka Itoophiyaa sanatti kukkutame kifilii 100 hin ta'a jechuudha odoon sobiin siniif galee kifiliin tokkichi bichaan bakka kifiliin tokkichi nuti isaan itti galanii kifilii 3-4 hin ta'a jechuudha. Kanaafi kan hunda ijoolleen hojjetti duddaa cittee hojjetu xidaatis taanan gaafa ji'a jaaguutan nyaatatti dabarsu mindaan aga waggaa 2 neeraata kan dabalanii fi waggaa 2 sanittu hundi namaaf hin dabalu kanaafuu haala kana qaamni seerri ilaalee osoo waa kana nu sirreessee hin jedhaan akka mataa kootti kana fakkaata seerri amma ba'ellee waan akka fooyya'aa miti odoo seera nu fooyyessanii haala mindaarratti haala madaamonni ijoollee mana keessatti gochaa jiran madaamonni gaariin akkuma jirtu madaamonni hamtuunis baay'eetu jira waan ta'eef wanti kun ijoolleen rakkoo noorra gahe mindaa yoo kaffalamu fidduu kana qaamni seerri ilaalee dafee ijoollee tanaa osoo dhaqqabee hin jedhaan akka mataa kootti ani viidiyoo kiyya kana asumarraa nan goolabaa turtina wajjin gootaniif ulfaaddaa galatoomaa isiniin jedha hanga viidiyoo biraatti tolti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u bye bye